Ajajab. Miilli kunis ajajab. Humna Yesuus. Lukaas. Okay. Okay. Duraan dubbatu ture. Sirriin dubbatu malee. Iji isaas. Sirriin dubbatu malee. Ilaalam. Argeera. Amma argite? Yesuus arginu akka waan tokko dhangala'aa naaf fakkaata. Yesuus. Maal jette arme? Nan baay'ee. Namoonni amma gaafa sana nama baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dheeraa adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ga'u Yesuusin fayyaniiru. Waaqayyo akka jedha sagalee isaa ergee isaan maal godhe jedha isaan fayyise jedha. Kanaaf yeroon asii lallabu ati amani ati amantee jennaan fayyinni Waaqayyo si qaqqaba. Ameen haleluuyaa. Medda balaati ameen jedha akka. Namoonni wangeela immoo baalee keessan irraa qabdan wangeela qabattanii jirtan waqtaan isin eebbisu magaalaa aayirarratti wangeela qabattee jirtaa jedhameen gaafatamu. Sababiin isaa maaliifi biyya wangeelaati xinnaa guddaan wangeelatti dhalatee wangeelatti guddatee wangeelarratti guddate malee. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa hin baafannaa Ruut boqonnaa tokkoon dubbisa. Macaafa Ruut boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee akkas jedha. Bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turanitti beelli biyya sanatti bu'e. Baras namichi tokko kutaa biyya Yihuudaa mandara Beetlehem keessa haadha manaa isaatiif ilmaan isaa lamman fudhatee biyya ormaa isa Mo'aab jedhamu hin dhaqe. Maqaan jarreen Efraataa warra mandara Beetlehem ba'anii biyya Mo'aab takka taa'uudhaaf itti galan kanaa Elimelek haati manaa isaa Naa'om ilmaan isaa lamaan immoo Maahiloonnii fi Kiiliyoon ture. Elimelek hin du'e haati manaa isaa Naa'om garuu ilmaan ishee lamaan wajjin haftee ilmaan ishee kunis durba warra Mo'aab keessaa isheen tokko Horpaa isheen kaanis Ruut kan jedhamtu fuudhan. Maatiin kun walumatti akka waggaa 10 achi ta'an. Booddee immoo Maahilooniif Kiiliyoon duunaan dubartittiin abbaan manaa ishee fi ilmaan ishee lamaan hin dhabdee jedha. Egaan kutaa kana gaafa dubbiftanii gabaabaadhumatti seenaa wayii fakkaata. Seenaa maal jedhuudha? Jar tokkotu iddoo ta'e ka'anii iddoo tokko dhaqaniidha. Eessaa ka'anii? Iddoo tokko ka'anii eessa dhaqan hin jedhee? Iddoo tokko dhaqaniidha. Kanuma walii wajjin baranname waama kana. Jaruma kana sii ka'anii achi dhaqan. Ituun gara zirziriitti hin deemini yookaan gara hiikaatti hin deemini bara abboonni firdii biyya seerratan jedha. Barri abboota firdii kuni maa inni yoo jenne barri abboota firdii kuni namni hundumtuu hin ka'ee dhuma waan isatti tole hojjeta. Maaliif barri abboota akkas ta'e yoo jenne immoo Waaqayyo gooftaan saba Israa'elii fi Museedha eegduu godhee kaase. Museen immoo kan dhibu Waaqayyo isa gargaaree Iyyaasuu guddise. Iyyaasuun gaafa Musee biratti guddate Iyyaasuun Museedhaa fi bishaan harkaa buusaedha. Hin lallaban jedhu, hin raajan jedhu, hin faarfatan jedhu bishaan harkaa buusaedha. Eewudhaa fi
Ewdaaf hin jedhe Museedhaaf. Innaan xumura irratti Museen tuusaa gaafa baru akkas godhe. Kana booda saba kana fuudhee kan geggeessu si'i waan ta'eef jedhee harka isaarra kaa'ee Iyyaasuu eebbise. Guyyaa gaafa sanaatii kaasee Iyyaasuurra afurri ogummaa, afurri humnaa saba geggeessuu danda'u Iyyaasuurra dhufe. Afura Waaqayyoo malee saba Waaqayyoo geggeessuun baay'ee rakkisaadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Isa booda Iyyaasuun saba Waaqayyoo kana geggeessee Yordaanosin ceesisee Kanaanitti galanii ga'ee isaanii hiree fi Leewwota kan ta'an duwwaadhaaf ga'een irree kanarraa kan hafe hundumaaf ga'ee isaanii hireetu egaa yeroon du'aan hafu waan ta'eef hin du'e. Garuu kan nama dhibu boqonnaa 24 lakkoofsa asii gadi yoo dubbiftanii Iyyaasuu boqonnaa 24 jechuudha. Asii gadi yoo dubbiftan akka jedhe Iyyaasuuni aniif manni koo jedha aniif manni koo isin garuu jedha minajin isin garuu kan barbaadan maal godhaa waaqessaa. Garuu aniif manni koo eenyuu waaqessina Waaqayyoo waaqessina. Musee dhannee ilaallame. Musee moo gaafa dhattanii ilaaltanii Musee seera ba'uudhaa boqonnaa 3 boqonnaa 4 gaafa dhattanii dubbiftan Museen kan isin dhibu deebisee hanga boqonnaa 7tti yoo deemtanii dubbiftan ani mucaa Faryoon jedhamuu koorra saba Israa'elii wajjin dhiphina fo'achuu makaraa fo'achuu naa wayya jedhe. Kanaaf barreessaan birootaa gaafa waa'ee Musee barreessu akkana jedha. Museen mucaa Faryoon jedhamee waamamuurra saba Israa'elii wajjin dhiphina Kiristoos fudhachuu filateedha. Halleluuyaa. Iyyaasuun immoo maal jedhe? Aniif manni koo eenyuu waaqessinaa? Wajjin haasaa saba nana. Aniif manni koo eenyuu waaqessinaa? Waaqayyoo waaqessina. Isin garuu maal ta'a? Kan barbaadan maal godhaa? Waaqessaa filadhaa'edha. Kutaa kana gaafa akka itti irra keessa isaa ilaaltan baay'ee bareedaadha. Kanaaf namni hundumtuu aniif manni koo Waaqayyoo waaqessina jedhee mana isaatti laxxafata bareedaadha. Keessa isaa waa isinitti agarsiisa. Museen Iyyaasuudha guddise. Iyyaasuun garuu naman keenya saba Israa'eliin kan geggeessu. Anaa indaa'uma akka jedheen xumura irratti kan barbaadu dhaqee waaqesseen. Kan barbaadu maal ta'i? Dhaqee waaqesseen. Bara kana namni waldaa kiristaanaa keessaa yoo dogoggora godhe itti hin eekkamnu jedhu. Maaliif jennaan waldaa dhiisee deema jedhu. Nam badee. Dhaamee ta'u. Jedhame. Waldaa dhiisee waan deemuuf dogoggoruma isaa wajjin baatu. Miti. Mee miti jedhaa. Miti naan jedhaa. Akkas miti wantichi. Iyyaasuun akka jedhe egaa isin kan barbaadan filadhaa. Ani manni koo Waaqayyoo waaqessina. Gaafa kana Iyyaasuun gaafa du'u sabni garamitti deeme yoo jettan inni kuni garumatti fakkaatetti deema. Inni kunis garumatti fakkaatetti deema. Inni kunis garatti fakkaatetti deema. Sababiin isaa geggeessaan asirra hin deemin ittiin jedhu waan hin jirreef. Iyyaasuun maal ta'eera? Iyyaasuun maal ta'eera hin jedhe? Du'eera. Yeroo kana sabni Israa'el akka foon qircaatti qircamte. Inni kunis ka'inatu bushaa'edha. Inni kunis ka'inatu bushaa'edha. Inni kunis ka'inatu busha jedha. Waaqayyo yeroo tokko akkas godhe ergamoota waaqarraa ergamee ka'in ergamoota kanaan saba kana geggeessa jennaan ergamoonni immoo saba fixan. Isheen dubbutti qonnaan ergamaan qalbii isiin beeku haphee xara guutti ka'e. Halleluuyaa. Jalattiin kun immoo xara gamte bakka immoo Waaqayyo Dibooraaf ammoo kaaseef isaaniifis immoo ajajamuu didan. Sababiin isaa maaliifi geggeessan waan hin jirreef namni hundumtuu gara barbaadetti deema. Sababii geggeessan hin jirreef maaliifi Iyyaasuun bara jiraatu keessatti nama isa bakka bu'u tokko hin qopheeffanne. Sodaa tokko hin qabaan. Yeroo ammaa kana lallaboota baay'ee qabna, paasteroota baay'ee qabna. Garuu dhalooti nu teellaa jiran maalitti guddataa jiru laata? Kaleessa Waaqayyo waan natti mee qaba. Sabni koo baay'een wal fakkeessee na waaqeffatanaan jedhe Waaqayyo. Jenereeshiniin dhufu garamitti adeemaa jira waldaan kiristaanaa garamitti adeemaa jirti. Baricha bitaa malee barichaan hin bitaminaa akka jedha wangeelli
garuu barichinu bijee baricha keessa jirra nuyi. Sababa kanarraa kan ka'e abboota firdii jechuun namni hundumtuu garatti yaadatti kan deemu jechuudha. Ka'eeduma yoo tole ka'eeduma sirraan ka'a. Titollaan asumarraa waa ta'u ko'eedha. Namni maaliif kana goota jedhu namoota muraasa. Namoonni balleessaa namatti mani hin jibbamu akka diinaatti ilaalamu. Waldaa kiristaanaa keessa. Jaartiitu galateeffannaa ol baate. Abbaa manaati wajjin immoo manaa wal lolu. Ennaani yeroo isheen manaa baatu abbaan manaa mana jira. Akkamni sagantaa dhufe beektu ishee. Dudduuba jaarsi mullukkoo uffatee gaafa dhufe waldaa teenu waldaan guutuudha. Warri keessummeessan jaarsa fidanii fuuldura kaa'an. Jaarsa fidanii fuuldura keenyaan jaartiin galateeffannaa achi baate. Akkam jette Waaqayyoof galanna ta'u saba Waaqayyoon naa galateeffattu. Waaqayyo baay'ee na gargaaree ture. Garuu seexana tokkotu manaa na qoraa jette. Eewu seexanni. Eewudha seexanni. Eewudhaan jechaatti. Seexana tokkotu manaa na qoraa jira. Seexana tokkotu na gubaa jira. Gaafa akkas gadi ilaaltu abbaan manaa dura ta'a. Ila ammayyuu akka hin galateeffanne na qoraa jirti. Meel tokko naa ifadha jette. Eessa jira abbaan manaa? Eessa jira jettanii? Dura jira. Gurbaan kutaa kudhan baratee abbaan tokko hin baranne akkana jedhaan waan beektu natu barateedha abbaadhaan. Sisa kutaa kudhan gaheerra abbaa keessa tokko hin baranne sana wayya. Inni tu hin baratiin kudhan si barsiisate garuu kudhan geesse waan bahwaan hojjenne. Kutaa kudhan geenyaan ima barumsa nan fixenna. Barumsa hin fidne situ dhaabe malee barumsi nu hin qabu. Kanaaf bara abboota firdii kana keessa namoonni hundumtuu gara barbaadanitti gara garaan isaanii soofatti deemu. Waldaa kiristaanaatiif geggeessaan hin barbaachisa. Biyya keenyaaf geggeessaan hin barbaachisa. Namni hundumtuu ifin maatii keessa jirruuf geggeessaan hin barbaachisa. Manni geggeessaa nama tokko hin qabne utubaan ittiin jijjiiramu. Haati manaatti jijjiirra jetti abbaan manaa nuufa taa'ee. Abbaan manaatti jijjiirra jedha haati manaa ati guetti. Garatti barbaadanitti deemu gaa bara abboota firdii. Bara kana keessa bara geggeessaan hin jirre keessa Elimelek kan jedhamu tokko maatii isaa fudhateetu ka'uu barbaada. Eessaa ka'a namichi kun? Beeteliyemii ka'a. Beetel jechuun maal jechuudha? Mana Waaqayyoo iddoo argama Waaqayyoo jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 18-19 keessa. Lakkoofsa 18-19. Beetel jechuun iddoo argama Waaqayyoo. Yaaqoobii dhagaa boraafatee ciisee jennaan ergamaan Waaqayyoo masilaalii fideetti agarsiise. Masilaaliin sun immoo Yesuus jedhama. Wangeela Yohaannis 1:40 irra jira. Inni immoo na isa booda masilaalii sana yaabbatee ergamaan Waaqayyoo ol ba'aa gadi bu'aa Yaaqoobitti mul'ate. Yaaqoob isa booda gaafachii ka'u ganama akka jedhe iddoon kun iddoo Waaqayyoo jiruudha. Bantii Waaqayyooti Beetel jedhama jedhee moggaase. Beetel jechuun bakka argama Waaqayyoo jechuudha. Mana Waaqayyoo jechuudha. Egaa jaroonni kun immoo beelatu ta'eedha. Mee beelat ta'eedha. Jedhame dabalaati. Kan biyya kana raaji. Mee beelat ta'e jedha. Egaa beelli gaafa ta'u beela baqa beelanii ka'eetu eessa dhaqa yoo jettanii Mo'aab biyya ormaa dhaqa. Maal baqata? Natti maal baqata? Natti maal baqata? Beela baqata. Beela baqa beelanii ka'e. Eessa dhaqa? Mo'aabiin dhaqa. Beelli mana Waaqayyooti. Mo'aab immoo biyya ormootaati. Amma dhaqasaa barumsa kootti seenaan jira jechuudha. Amma reefan seenaa jira mana dhaggeeffadha sirrii. Beetel eessan jedhe? Eessan jedhe? Natti eessan jedhe? Mana Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo keessa rakkinaaf jedheetu ba'ee eessa deema? Mo'aabiin deema. Utuun waa'ee Mo'aab isinitti himin waa'ee mana Waaqayyoo kanan xiqqoo isinitti hima. Elimelek yeroo sana Beetelii ka'ee Mo'aabiin ga'e. Anamma waa'ee Elimelek sitti lallabuu miti waa'ee koof waa'ee keen sitti himama. Nuti mana Waaqayyoo keessa jirra. Mana Waaqayyoo keessaa iddoo keenya akka nuti gadhiifnu kan godhu maayin? Warri naa caaftan tokko
rakkatu mana waaqayyooti tajaajila hin dhaaba. Waan hojjetaa jiru hojii mana waaqayyoo hin dhaaba namni gaafa rakkatu. Rakkinatti iddoo nama kaasa. Rakkina dhumaan miti jedhana quufis iddoodhaa nama kaasa. Maalin jedhe? Maalin jedhettan? Quufis iddoo waaqayyo nama kaayee nama kaasa. Egaani lafuma nu jirrutu nuuf waan guddaa nutti fakkaate malee lafa nu jirru garasa lafa biraat jira. Lafuma jirtu mararfattee irra teesse malee kan lafatu jirtu sana caalu jira lafti biraa ameen jedhe yoo sida. Waaqayyo gooftaan mana isaa keessa erga nu kaa'e nuti mana isaa keessatti nu qanansiisa nu kunuunsa gaaf tokko akka jedhe dhiiga keessa ciifta turte sillaalanii si bukkee darban hedduun yedhe dhiiga keessatti si argeetan jedhe dhiiga keessanan sirraa dhiqeen wayyaan qabdu turte qullaa kee ciifta turteetu wayyaa sitti uwwiseen nama si godheen bareeddeennan guntuta baaftee hundumtuu si hawwee jennaan naa irraanfatte. Namoonni tokko tokko gaafa haalli mijatuuf gooftaa dhiisu argitanii deemaa siin ittuma wangeela lallabaa abbee katamaa ga'e Phaawulos hin deemna jennaan anas hin deemu. Maaliif beektu buddeentu dhufe mee buddeen jedhaa dabalaa jedhame buddeentu dhufe kanatti mijate. Inni sadaffaan iddoodha kan nu kaasu jecha namootaati. Maal namootaan jedhe? Maal namootaan jedhe? Maal namootaan jedhe? Keessumaa immoo jecha fira kee. Keessumaa immoo jecha namatti amantu. Keessumaa immoo jecha namatti baay'ee jaallattu sitti hin fuudhi. Gaafuma xixiqqoo gooftaatti jajjabaachuu jalqabdu abbeetii jecha sirra tuulamu. Hin beeku an kaleessa lafa isheen turte. Hin beeku an kaleessa lafa inni ture. Dheengadda hin beeku hin ture ansiin jedhu. Isa dheengaddaa waaqayyo dhiqeera. Ammati nama haaraadha. Dabali amiin jedhame yoo si galeera ta'e. Yee nama si bukkee jiru meeshaa darbeen nan kasasinii inni darbe ture darbee raadhiin. Dabali jedhimee. Inni darbe darbeera nama haaraa ta'eereedha. Galateeffadhaa Yesuusin yoo sanitti toleera ta'e. Olmaa keenya raanfadhu sinani du'aa kaafame jireenyatti waamame. Olmaa keenya raanfadhu sinani du'aa kaafame jireenyatti waamame. Jireenyatti waamame jireenyatti waamame jireenyatti waamame jireenyatti waamame. Argitan yeroon kadhadheef isaaniif armeeko eessaan dhufettanii maqaleessa? Tullu aayirarrati. Tullu aayirarrati dhuftanii? Saatii meeqatti as keessan kaleessa? Saatii 8 as ga'e. Isa ganama barii baatan? Okay, shimee maal ta'ettanii itti kaleessa ture sun? Hin malee. Hin malee? Gaaffii tokko isin gaafadha meeko. Mee ammam sinirra tureera ergas operaasyoonii ta'ee hii ta'e? Boqolloo qonnaa keessa. Waggaa darbe kana arfaasaa jalachuun ergasii ta'ee dhumaafe akkamitti malee re'am eduma malee bulti halkanuma edaamoo hiitee bakkee ba'ee ture ta'ee bakkee jira isatu malee re'am Qorichaatti deddeebi'an ture. Tokko qinxaalotidha. Lammataan immoo ijaa qoricha naa kennanii si'a meeqa qorichi kaan tokko geeddaramsa dhabe. Iji maal ta'e? Nan argu ija bitaatu tasu. Cirumayyuu? Cirawu isin hin argu? Qinxaalootiin eessatti isin bahe? Qinxaalootti tasu. Taa'umsa keessan irratti? Hammam tureera? Waggaa caaleera. Waggaa tokkorra caaleera? Maattama isin godhamee qinxaalootiin kun? Takka takka ni hiika. Takka takka immoo ni ta'ee matu deebi'een taata'a. Qoricha sitti fudhataan ture. Nadhiisuu dida. Hin jiruun qorichisaa? Nadhiisuu. Yesuus duwwaadhaam? Kan qinxaalootii moo? Hin nageenya isin? Yesuus duwwaatu argame. Kan HIV immoo? Hin nageenya isin qoricha argamee ture. Yesuus. Hallelujah. Amen. Ishi isinoo maal taatan? Ani immoo kan dura baay'ee nu qubsaa ture. Mana yaalaa gimbiitti yaalamaan ture. Hospitaala xeenaa dhaabaa yaalaa kennaan rifeenaa barreessanii. Abbaa Lulaatti. Achi dhaqeennaan dadhabame. Achi dadhabameenaan kaleessan as dhufe.
asittan fayyi. Kaleessa moo? Kaleessa. Akkamitti fayyite kaleessa? Kaleessa dhufeennaanii na nyaataa na haadhoodha miilli kun na nyaataa. Baay'ee. Yeroon asitti namoota baay'ee kadhadhe moo? Achi keessan si kadhadhe? Ish. Asitti baay'ee gidirame. Ish. Asitti gidirame miilli koo naan deemuu duraanii. Tabba kana giddiin gabbu. Ish. Giseen dhufe. Ish. Garuu oolan baay'ee. Obsarri gibbii abbaa duraatti naa barreessee xeenaa dhabayaan. Hin dandeenyu dhani? Hin dandeenyu naa barreessee abbaa duraatti. Ishi. Abbaa duraa immoo neerfisi qabate naan jedhani. Narfisi qabate dhani? Neerfisi qabate naan jedhani. Ishi. Kun naan deemu. Miilli kee kun? Naan deemu. Siin deemu ture? Waan tokko na gahu. Ishi. Maal fi na waraanu? Yeroo si waraanamu sitti nagaamu? Nan nagaamu. Miilli kee kun? Ija kee fanaa jii na waraanu. Ishi. Nagawani. Waan tokko? Waan tokko nagawu. Hammamiif? Waan tokko amma sanaa waraanatti nagawu. Yeroo hammamiitiif kun kan sirra ture waggaa meeqa ture? Waggaa lammaadhaam. Waggaa lamaaf miilli kee kun waan tokkotti si wajjin nagawu? Nan nagawu. Amma garuu kaleessa nan dhufe as. Ishi. Dhufeennaan giddiin gabu'e mucaakoo tokkoon qabaa gadi dhufe. Ishi. Mucaakoo qabatee gad dhufe. Gaafa dhufu warri dhukkubsaa qabdan koottaa naan jettan. Ishi. Amma miilli kee kun of si bareera erga waggaa lamaatti kan of si bare. Kaleessa na bare. Kaleessa of si bare. Kaleessa argina. Miila koo kana hin beekun. Caamaa kana hin beeku. Caamaa koo shintimeetira kenni gatee gala. Caamaa shintimeetira gatee. Natti jira jettee shintimeetira yeroo deemutu hin jiru. Hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhibee kana hundumaa irraa rukuteera. Dhiiga Yesuus. Yesuus. Maalona erga fuuraake. Eshi. Asi qaama bakka. Ija safayyaa qabadhaa. Nalaalaam. Maaltu isinitti argama maayikitti qaba. Akka waan irra buusa wayii jiru iddoo tokkoon itti jira malee. Hin arguu hin arga. Argeera. Ija keessan isa fayyaa qabadhaa. Saba kana laalaa. Isinitti argamoo? Argamuun argamaa. Qulqullaa'ee argamaa jiru malee hin argamu. Hin argamaa isinitti? Sinammoo waan tokko nagartanii? Waan tokko iyyuu? Waan tokko iyyuu didee? Raawwatee qulqulleesseera. Raawwadhee qulqulleesseera. Yesuus simirraa qarakeera. Kitaaroti kanas lammatan agartu sirraa dugugeera. Dhiiga Yesuusiin. Ameen. Ilaalam. Argeera. Amma argite? Waan akkasitti jechuun danda'u si'a sadiitti deebi'e. Waggaa tokko caalaadha. Walumaa gala birrii meeqatu fixxan? Naannoo birrii bahurii caalaa biteera. Ishi mana iji keessan kun akkas ta'uun isaa hammam? Waggaa reef jalqaba. Waggaa tokko. Waggaa tokko fakkatti argee hin beeku. Amma eentu isinii banere? Tokko waan waaqayyo. Waaqayyo. Yesuus hin danda'a ka? Hin danda'a ka? Hin danda'a. Hallelujah. Amen. Mee saba warra kanaan akka jettaniini amanaa ammaminaatii gooftaan hojiirra jira jedhaani. Amanaa ammaminaatii gooftaan hojiirra jira. Galata kennitaa Yesuusiif. Dhiiga Yesuusiin fayyaa ciibsa. Amen. Amen. Yesuus. Ciibsa ciibsa. Amen. Ol kaasigaa. Nagaa guutuun isiniif haa ta'u. Fayyaati abbaa. Ishi. Meerre garaa koo keessaa hiitannatti dhaga'ama kan jette. Addana keessa moo jira. Ishi ammas gadi jettee ol hin jettu turte miti? As kottu mee harmee koo. Kot. Kottas. Gadi jedhi yaa. Ay sodaatiin akka durii hamma akka durii afeeraa minni ol jedhee gadi jedhi. Ol jedhi immoo. Amen.
Ishi koy merme kottun kwa gafada gadi jettanittu o jettanittu harki keessano Na fayye. namna jiru isa cararin to quran bassa jere suni carari afura qulqullu duttu dhufe ita kana salamu nagattu ina galgala kana che goraddu omtun jiru ati nagaadha Yesus. Hallelujah. Qoricha ture. Qoricha nyaatti ati. Dhimma horiitiin nama hojii walitti buutee turte. Dhimma horiitiin. Horiidhaami saaba horiitii fi nama hojii wal loltanii saaba sanarraa kan ka'e bunatti qoricha dhaqanii ishii kennanii turani. Waaqayyo gooftaan har'a bishaanitti dabadeera. Ajajab, bilu kunis ajajab. Home na Yesus. Yesus. Bukas. Okay. Duraan dubbatu sirriin dubbatu malee. Ijisaas sirriin dubbatu malee. Ilaalam. Argeera. Amma argite? Yesus harki waan tokko dhangala'aa naaf fakkaata. Yesus. Maal jette Ermeek? Na fayye. Namoonni amma gaafa sana namaan baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dhalaa adda addaatiin dhukkubsatanii kan